Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamaa oduu keenya waarii kanaa kan sadaasa 17 bara 2023 jennee qindeeffannee dhiyaanne isinitti himna. Giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggar keessatti waraanni PP abbaa maatii tokko rasaasaan rukutanii ajjeesuu odeeffate. Jaaliraan Gameessaa guutuu gabaasa kana akka itti isiniif dhiyeessite. Waraanni PP sochii waboo sakatta'uuf taasisaa jiran golgaa taasifachuun tarkaanfii uummata nagaarratti fudhachaa jiran kan ammeessan yoo ta'u, golee Oromiyaa mara keessatti namoota nagaa yakkaaf balleessaa tokko malee rasaasaan waadanii qe'ee isaanii gubbaatti ajjeesaa jiru. Oduudhuma ajjeechaatiin kaleessa sadaasa 16/2023 waraanni raayyaa ittisa impaayirtii maqaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhuun godina kibba lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maalleemman irraa gara ganda Dambii Roggee jedhamtutti bobbaate abbaa maatii nama maqaan isaa Abbittii Nagaash jedhamu balleessaa tokko malee qe'ee isaa keessatti rasaasaan rukutanii ajjeesuu maddeen dubbatan. Oduu hidhaan wal qabatuunis godina kibba lixa Shaggar keessatti hidhaan jiraatota irratti geggeeffamaa jiru haalaan hammaataa ta'uu kan himan maddeen dhalataa aanaa Daawoo ganda Qancaraa Aliitoo kan ta'e barataa kutaa 12ffaa maqaan isaa Abarraa Gonfaa jedhamu dheengadda sadaasa 15/2023 magaalaa Guusaa jedhamtu keessaa hidhattoonni bilxiqinnaa qaban hidhuun dararaa jiraachuu gabaasan. Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel keessatti waraanni maafiyaa PP nama tokko ajjeesuu fi Qilxukaarraa keessattuu ammoo hidhaa fi saamichi jabaachuun dhaga'ame. Jaalimoon Afeesaa waan qindeeffate qaba. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti qindaa'uun yeroo ammaa Oromiyaa keessatti sochii murni biltsiginnaa taasisaa jiraniin lubbuun ol adeemtotaa dhumaa kan jiru yoo ta'u, dheengadda sadaasa 15/2023 lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel Gandaaroo keessatti dargaggoo maqaan isaa Naasir Jiraa jedhamu dhalootaan magaaluma Baabboo Gambeel kan ta'e waraanni maafiyaa PP akka ajjeesan jiraattonni dubbatu. Gochoonni waraanni fi kaabinoonni sirna PP waliin hawaasa nagaa irratti gochaa jiran daraan jabaachuun lixuma Wallaggaa aanaa Qilxukaarraa keessatti sadaasa 9/2023 jiraattota magaalaa Qilxukaarraa walitti qabanii walga'ii teessisuun maatii qabsaa'otaa fi namoota sabboonummaa qaban kan baay'inni isaanii 55 ta'e maqaa isaanii waamuun tarkaanfii akka isaan irratti fudhatamu dubbachuun yeroo ammaa miidhaa irratti qaqqabsiisaa jiraachuun himame. Tarkaanfiin ajjeechaa fi saamichaa yeroo ammaa irratti labsamuun namoonni maqaan isaanii Obbo Geetaachoo Jigii, Israa'el Ittaanaa, Sanbataa Fufaa, Uummataa Dhiinaa, Tolasaa Faradaa, Yohaannis Birruu, Addunyaa Tottobaa, Indaarga Ittaanaa, Fiqaaduu Qajeelaa, Birraatuu Gurmeessaa, Gammachiis Geetaachoo fi Taammanaa Shorroo warreen baay'inni isaanii 55 ta'e keessaa kan maqaa arganneedha. Sadaasa 15/2023 manneen maatii qabsaa'otaa kan ta'an mana obbo Addunyaa Tottobaa fi obbo Bulaa Tottobaa qabeenya mana guutuu waraanni faashistii PP akka saaman kan himan jiraattonni mana obbo Addunyaati qabeenya qarshii 150,050tti tilmaamamu yoo saamamu mana obbo Bulaa keessaa immoo uffannaa yeroo cidhaa fi qabeenya hedduun akka saamame maddeen dabaluun ibsu. Waraanni faashistii PP godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa keessatti haleellaa moortaraa raawwataniin namoonni 5 miidhamuu jiraattonni himan. Jaalbilisee sabaa dabalata qabdi. Duula waraanaa Oromiyaa mara keessatti kan gaggeessaa jiru murni faashistii PP guyyaa kaleessaa sadaasa 16/2023 waaree booda godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Roophii baadiyyaa keessatti moortaraan uummata haleeluun namoota 5 madeessanii jiru. Gareen faashistii PP kun ganama irraa ka'uun sakatta'iinsa woboo jechuun ganda Mirgoo keessatti kan babbaafaman yoo ta'u, gootichi waraana bilisummaa Oromoo dursee qophaa'ee haleeluun miidhaa irraan ga'een booda waraanni murna abdii kutataa kanaa moortaraan ganda Roophii baadiyyaa bakka Addaaraaroo jedhamtu keessatti haleellaa raawwataniin namoota buna diimtaa gurgurachaa jiran 5 irraan miidhaa ulfaataa yoo geessisan dubartiin tokko yaalaa olaanaaf gara hospitaala Bulee Horaatti deemuu jiraattotni himaniiru. Namootni miidhaan moortara waraanni faashistii PP darbateen irra ga'e kun daa'ima Bacaannee Baallii, dargaggeessa Baallii Damboobii, Guyyee Bokkoo, Geetuu Uturaa fi Lootuu dubartii jedhamtu yoo ta'u, aadde Lootuun miidhaa jabaa irra ga'een hospitaala Bulee Horaatti du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu dabaluun ibsaniiru.
Waraanni faashistii PP godina Gujii Ba'aa keessatti erguma maqaan araara marsaa lammaffaa jalqabee sochii hawaasa gidduutti taasisaa jiraniin saamicha, ajjeechaa hidhaa fi qe'ee namootaa barbadeessaa akka jiran ni beekama. Gaafa kamisaa guyyaa kana gara sa'aatii jaarraa eegalee akka sa'aatii 8tti waliin bu'iisii waraana mootummaatii fi adda bilisummaa mootiin sakattee isa yaanadhanii warra mootummaa irra bu'anii waraana ABO irra bu'anii waraanni ABO miidhaa irra geggeessu warra uummata gabayaa gurguratu buna diimaa yeroon kun yeroo buna diimaa itti gurguratan fulaa isaa itti buna diimaa gurguratan bakka kiiloo roopii baadiyyaa kan jedhamu iddoo addaa raaroo yookaan waddeessa kokkoon beenne iddoo jedhamutti moorteera itti darbatanii nama nagayaa nama gurguratu daa'imman irratti darbanii nama 5 miidhaa cimaa fi du'aaf jiru jidduu ammaa kana kan jiru jira kabulee horaa dhaqqabee jira ammallee kan ittiin makiinaa fi mootorri hin jiru waan ittiin deeman dhabanii ammaa kana yaaddoo cimaarra kan jiru jiran bacannee baallii daa'ima xiqqoo baalliin damboobii kun dargaggeessaa guyyee bokkoo kunillee nama guddaa geetuun illee dargaggeessaa geetuu kunilleen lootuun ammoo maqaa abbaa isii beekuu hin dandeenye isiin du'aaf jiru hanqattee ammaa kana waan hamtuu keessa jirtii fi ammaa kana bulee horaa hospitaala dhaqqabuu jirti. Qellem Wallaggaa aanaan Filloo keessatti waraanni faashistii PP nama nagaa tokko ajjeesuu fi manneen namootaa 2 ibiddaan gubuun barbadeessan dabalata qabna. Ajjechaa fi gubaatii akkasumas hidhaan uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo qabsoo isaarraa akka waan duubatti deebisuutti fudhatanii namoota nagaa dararuuf kan bobbaafaman kaabinoonnii fi waraanni murna bilxiginnaa Oromiyaa bakkeewwan hedduutti gochoota uummata nagaa miidhanii fi jireenya isaatti gufuu ta'an guyyaadhaa gara guyyaatti hojii idilee isaanii godhachuun hawaasa nagaa dararuu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru. Ajjechaan Oromiyaa bakkeewwan hedduutti namoota nagaa irratti xiyyeeffatamuun hojjetamaa jiru kun godina Qellem Wallaggaa aanaan Filloo ganda Goomii keessatti guyyaa kaleessaa jechuunis 9/6/2023 nama nagaa hojii qonnaan ofii fi maatii isaa jiraachisuu Iyyoobee Hangaasuu jedhamu badii tokko malee ija maatii isaa duratti rasaasatti roobsuun ajjeesuu jiraattonni bakkichaa dubbatu. Akkasuma guyyuma sana manneen namoota nagaa mi'a mana keessaa dabalatee obbo Gammadaa Dashaa fi Michuu jedhamu jalaa mana gubanii barbadeessuu jiraattonni bakkichaa himaniiru. Jidduu kana qofaa erga maqaan araaraa ka'ee kaasee lixa Oromiyaa, giddu galeessa Oromiyaa fi Arsii keessatti lubbuun namoota hedduu darbaa jiraachuu fi manneen hedduunis gubachaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabarru Paakistaanii fi IMF paakeejii gargaarsaa doolaara biliyoona 3 irraa doolaara miliyoona 700 gadhiisuuf walii galtee irra ga'uu Aljaziiraan gabaase. Jaalboora addunyaa waan qindeeffate qaba. Paakistaanii fi dhaabbanni maallaqa idila addunyaa IMF torban lamaaf liqeessa addunyaa waliin erga mari'ataniin booda paakeejii gargaarsa doolaara biliyoona 3 irraa doolaara miliyoona 700 Paakistaaniif gadhiisuuf walii galtee duraa irra ga'uu Aljaziiraan gabaasa isaa kaleessaan ibse. IMF roobii dheengaddaa gama jalqabaa gargaarsa doolaara biliyoona 3 mootummaa imaanaa Paakistaan waliin walii galtee sadarkaa hojjettootaan irra ga'uu isaa ibseera. Boordii hojii raawwachiiftuu IMF irraa erga mirkanaa'e booda naannoo doolaara miliyoona 700 kan argamu yoo ta'u, kunis baasii waliigalaa saganticha jalatti gara doolaara biliyoona 1.9tti kan dhiyaatu yoo ta'a. Jechuun Paakistaaniitti hoogganaan ergama IMF Naataan Poorter ibsa kennaniin dubbataniiru. Fandiin doolaara miliyoona 700 kun gargaarsa IMF bara kana ji'a waxabajjii keessaa Paakistaan waliin mallatteesse keessaa isa lammaffaadha. Ji'a itti aanutti biyyi maallaqaan rakkatte gargaarsa kutaa jalqabaa doolaara biliyoona 1.2 kan argattu yoo ta'u, baajata ishee fooyyessuu fi deeggarsa humna ibsaa fi boba'aa dhaabuu dabalatee tarkaanfiiwwan wal duraa duubaan akka fudhattu IMF'n gaafate. IMF haala dinagdee Paakistaan torban lamaaf gamaagamee roobii darbee xumura booda ibsa isaa keessatti deeggarsa michoota idila addunyaa fi mallattoolee amantaa fooyya'aa ta'een kan jajjabeeffame fooyya'insi haaraan itti fufee jira jedheera. Ibsichi itti dabaluudhaan akka jedhetti qaala'insi jireenyaa kan baatii caamsaa keessaa 38% rukute. Kunis waggoota 14 keessatti isa olaanaa yoo ta'u, yeroo ammaa gara 30tti gadi bu'uu himuun ji'oota dhufan keessatti hanqina dhiyeessii gadi bu'aa dhufee fi fedhiin xiqqaatee gidduutti ni irrata jedhamee eegama. Garuu liqeessaan addunyaa kun dinagdeen biyyattii ammallee
bosona keessaa akka hin baane akeekkachiiseera. Paakistaan ammallee balaawwan alaa gurguddoof saaxilamtuudha. Kunis wal dhabdeen ji'opolitikaa cimuu, gatiin meeshaalee deebi'ee ka'uu fi haalli faayinaansii addunyaa daran cimuu dabalata. Tattaaffiin dandamannaa ijaaruuf taasifamuu itti fufuu qaba jedheera. Paakistaan lammiilee miliyoona 241 ta'an kan qabdu gara waggoota lamaaf tasgabbii dhabuun maallaqaa fi siyaasa mudachaa tureen kuufamni baankii giddu galeessaa biyya alaa gara doolaara biliyoona 4tti gadi bu'uun maallaqa ji'a tokkoo gadi galchuuf gahaa ta'e qofatu hafe. Bara baajetaa kanatti liqalaa doolaara miliyoona 20 oltu irra jiraachuu gabaasni kun ibsa. Gama biraatiin ammoo maallaqni Paakistaan ruupiin waggaa tokko keessatti doolaaraa wal bira qabamee yoo ilaalamu gatii isaa 50 ol dhabee jiraachuu Aljaziiraan kaleessa balballoomsee jira. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo keenya saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.